kaayyoon ibsaarraa kan jalqabaa dhibee busaatii wal qabatee yeroo ammaa naannoo Oromiyaa keessa maaltu jira kan jedhu nan kaasa. Itti aansee immoo maariyyee jaldeessaa kan jedhu dhibee haaraa addunyaa irratti qormaata guddaa ta'aa jiru kana qophiin akka naannoo keenyatti godhamaa jiru maal fakkaata kan jedhu gabaabsee kaasuudhaaf yaala. Dhibee busaatii wal qabatee akkuma hundi keenya beeknu dhibeen busaa dhibee daddarboo uummata keenya dararaa ture keessattuu fayyaa irratti dhiibbaa guddaa fi diinagdee uummataati irrattis dhiibbaa guddaa kan geessisaa ture ta'uu isaa ni beekna. Waggoottan kurnan darban kana garuu hojii hojjetamaa tureen dhibee busaa ittisuu fi to'achuu irra dabarree dhabamsiisuudhaaf hojii eegallee jirra. Jalqaba godina 3 keessatti aanaa 68 keessatti hojii dhibee busaa dhabamsiisuu eegallee turre. Paayilatiin sun bu'aa waan buuseef gara godinota 13 fi magaalota 16tti hojii kana bal'isuudhaan yeroo ammaa aanaalee qabnu keessaa aanaa parsantaa 73 hojii dhibee busaa dhabamsiisuu eegallee jiraachuu keenya kaasuun barbaada jechaadha. Bookee busaa dhabamsiisuu irratti yookaan walqunnamtii namaatii fi bookee busaa hir'isuu keessatti hojii hojjetamaa tureen jalqaba irratti kan dhufu agoobara raabsuudha. Agoobara raabsuudhaan wal qabatee waggoottan kurnan darban kana keessatti milkaa'ina arganne jedhee hoggaan kaasu jalqaba irratti kan dhufu agoobara raabsamee jechaadha. Agoobara raabsine keessaa gara miliyoona 30 kan ta'u waggoottan kurnan kana keessatti kan raabsame ta'uu fi uummanni keenya kan itti fayyadame ta'uu isaa kaasuun barbaada jechaadha. Waggoottan lamaan kana keessatti immoo hojii hojjetamaa tureen bara darbe bara 2013 agoobara miliyoona 2.8 kan ta'u uummataaf raabsuun danda'amee jira. Waggaa kana raabsaan agoobaraa rakkoo qaba. Bittaa agoobaraa wajjiniinis harkifannaan guddaan hin jira garuu aanaalee busaadhaaf saaxilaman jennee adda baasne keessatti agoobara miliyoona 1.7 kan ta'u raabsuun danda'amee jira jechaadha. Kun aanaalee 34 keessatti kan baranaa kan raabsame ta'uusaa kaasuun barbaada. Kanan biraa biiffaa keemikaalaati. Walitti dhufeenya bookee busaatii fi uummataa hir'isuu keessatti gahee guddaa kan taphatu biiffaa keemikaalaati. Biyyoota guddatan irratti keemikaalli biifamaa jirus dabalataanis sadarkaan biiffaa keemikaalaa gadi bu'aa dhufee jira. Garuu biyyoota nu fakkaatan kana keessatti biiffaan keemikaalaa ammas barbaachisaa waan ta'eef gara manneen 200,000 fi 90,000 kan ta'an biiffaan keemikaalaa bara kana geggeeffamuusaa kaasuun barbaada jechaadha. Sadaffaa irratti dhimmi ilaalamuu qabu iddoo wal hormaataa bookee busaa dhabamsiisuudha. Kun yeroo baay'ee bishaan ciisee jiru dhangalaasuu, naannoo qulqulleessuu, boolla jiru cufuu kana wajjin kan wal qabatu waan ta'eef kana keessatti uummanni keenya gara miliyoona 1.8 kan ta'u hojii kana irratti hirmaachuu isaatii fi kanaanis lafa meetir squareii gara miliyoona 3.7 kan ta'u qulqulleessuu fi boolla cufuu bishaan dhangalaasuu kanaan hojii hojjetameen uummanni busaarraa akka eegamu gahee guddaa taphachuusaa kaasuun barbaada. Dhimmi baay'ee murteessaa ta'e hubannoo uummataa dabaluudha. Busaa seektarri fayyaa qofa uummata irraa eeguu hin danda'u. Kanaaf hojii uummataati. Kana keessatti hubannoo uumuudhaan wal qabatee hojjettoonni ekstenshinii fayyaa mana deemuudhaan ogeessonni dhaabbilee fayyaa keessa hojjetan bifa duulatiin dhaabbilee fayyaati irrattis dhimmoota mallattoo busaa wajjin wal qabatanii fi maloota busaa ittiin ofirraa eeguu danda'an kana barsiisuu keessatti ogeessonni fayyaa gahee guddaa taphachaa turanii jiru. Miidiyaa irrattis ispoortiiwwan adda addaa qopheessuudhaan sagantaawwan adda addaa qopheessuudhaan ogeessonni fayyaa galanii akka uummata barsiisan hojjetamaa turee jira. Mariiwwan adda addaa geggeeffamaa turee jira. Guyyaan kabaja busaatis hin jira. Isa wajjiniinis wal qabatee uummata keessatti hojiin babal'aan hojjetamaa turee jira. Bara kana qofa akkuma duratti kaasaa ture ji'a kurnan darban kana keessatti ji'a 10 hoggaan jedhu bara bajetaatiin hin lakkaa'aa jira. Yookaan immoo adoolessa irraa ka'ee kan lakkaa'amu akka ta'e hubanneetoo qorannoo laaboraatoorii gara miliyoona 1 geggeessinee jirra. Qorannoo laaboraatoorii miliyoona 1 geggeessine keessaa namoonni 100,000 fi 30,000 ta'an busaadhaan qabamanii jiru jechaadha. Kun bara darbee yeroo wal fakkaatu wajjin hin hoggaa madaallu parsantaa 6 gadi bu'ee jira.
Garuu mallattoon amma argaa jirru tokkoffaa mallattoon busaan agarsiisaa jiru cimaa dhufuusaa namoonni lubbuudhaanis darbaa jiran lakkoofsisaa ol ka'uusaa gabaasa ammaa qabnu namni 10 sababa busaatiin lubbuunsaa darbee jira waan ta'eef kun mallattoo agaammaa nagarre waan ta'eef akeekkachiisa guddaa kan nu kenne ta'uusaa kaasuu barbaada. Haalli inni ittiin dabalaa jiru waggaa laallu ji'oottan lamaan hafan kana keessatti baay'ee dabaluu danda'a kan jedhu. Kana fakkeenyaaf kaasuudhaaf Wallagga Lixaa keessatti toora Baabboo Gambal Iluu Abbaa Booraa keessatti gara Gujii iddoo baay'eetti haala argamee hin beekneen busaan dabalaa waan jiruuf kun of eeggannoo akka barbaadu kan namatti agarsiisu. Fakkeenyumaaf ragaadhaan deeggaranii dhiyeessuudhaaf aanolee amma nu qabnu keessaa aanaalee 53 keessatti busaan haala ulfaataa ta'een mul'achaa jiraachuu isaatii fi yeroo amma yeroon ani ibsa kana kennu namoonni 99 sababa busaatiin siree qabatanii hospitaala keessa ciisanii yaalamaa jiraachuu isaanii kaasuu barbaada jechuudha. Faana dha'iinsa wajjin wal qabatee ragaan busaa wajjin wal qabatu guyyaa guyyaadhaan sassaabamaa jira. Gosa busaa amma gabaafamaa jiru kana keessa baay'een P. falciparum kan jedhamu. Inni immoo amala addaa qaba waan ta'eef nama salphaadhumatti ajjeesuu danda'a. Yeroo gabaabaa keessatti nama ajjeesuu danda'a waan ta'eef mallattoowwan akkanaa kana waggaatti dhaga'amu uummanni gara dhaabbilee fayyaa keenya dhufee akka ilaalamuu qabu kaasuudhaaf fayyadama saaphana siree wajjin wal qabatee saaphanni siree raabsamee jira garuu waan hin taaneef oolaa jira. Uummanni keenya rakkoo akkanaa keessa galuu isaa dura saaphana siree raabsameef hojii jedhameef akka oolchuu danda'u kaasuun barbaada. Iddoo tokko tokkotti harree ittiin fe'uu, midhaan ittiin fe'uu, waan biraatiif oolchuu, maggaarajaa godhachuu kana kanatu mul'ata waan ta'eef kanarraa of eegnee saaphana siree waanuma jedhameef qofa akka oolchuu dandeenyu uummata keenyaaf ergaa dabarsuun barbaada jechaadha. Kanan biraa biiffaa keemikaalaati. Biiffaa keemikaalaa wajjin wal qabatee yeroo baay'ee biiffaan keemikaalaa waggaa geggeeffamu mana keessa biifsisuu dhiisuu ni mul'ata. Gara alaatiin qofa keemikaala biifsisuu fi naannoodhuma isaa qofa biifuutu mul'ata waan ta'eef kun dogongora waan ta'eef mana keessa biiffaan akka geggeeffamu. Biiffama erga geggeeffame booda immoo ji'a ja'aaf mana biifame san waa itti maxxansuu dhiisuu waraqata maal kan itti maxxansuu dhiisuu hanqinni dhiigaa baay'ee nu qunnamaa jira. Namoota dhaabbilee fayyaa keessa ciisanii yaalamaa jiru jedhee kaasisan keessa yaaliin tokko dhiiga kennamaafi jechaadha. Kanaaf hanqinni dhiigaa baankii dhiigaa keenya keessatti nu qunnamaa jira waan ta'eef asumaan haadholeedhaaf qofa odoo hin ta'in namoota akkanatti dhukkubfatanii jiran kanaafis dhiigni murteessa waan ta'eef arjooma dhiigaa akka cimsanii itti deeman kaasuun barbaada jechaadha. Dhaabbileen fayyaa keenya keellaa fayyaatirraa kaasee amma hospitaalota keenyatti busaa qoratanii adda baasuu hin danda'u. Kanaaf dhiyeessii isaaf barbaachisu qabaachuu isaanii adda baasuu, dhiyeessii yaaliidhaaf barbaachisu qabaachuu isaanii adda baafachuu qabu. Maaliif yeroo tokko tokko akkuma weeraraa irra garagaruu danda'a waan ta'eef haala baratame saniin dhiyeessii muraasa qofa qabatanii taa'uu odoo hin ta'in dhiyeessii yaalii kanaaf isaan barbaachisu guuttachuu akka qaban kaasuun barbaada. Kanan biraa barnoota fayyaa cimsanii itti fufuudha waan ta'eef dhimmi kun dhaabbilee fayyaa keenya keessatti dhimma xiyyeeffannoo barbaadu ta'uusaa kaasuu barbaada. Keessattuu kooriidarii misoomaa kan jedhaman hin jiru. Iddoo jallisii, iddoo albuudni bahu dabalataanis daandiiwwan guguddaan kana toora itti hojjetamaa jiran kanatti bishaan salphaadhumatti kuufamuu danda'a waan ta'eef isa qofa odoo hin ta'in hojjettoonni humnaa hojiidha jedhanii gara saniitti hin deemu garuu haala mijataan qaban jiruun isaanii baay'ee waliin jiraatu gadi bu'aadha. Dhimmoota amma dhiyeessiiwwan ani duratti kaasaa ture biiffaa keemikaalaa agoobara maal jedhee kaasaa ture san hunda hin qabaatan waan ta'eef toora kooriidarii misoomaa kanatti abbootii qabeenyaa wajjin ta'uudhaan leenjii gahaa akka argatan qophaa'ummaa guddaa akka qabaatan hooggansi keenya xiyyeeffannoodhaan akka hojjechuu danda'u kaasuun barbaada. Qaamonni baay'ee saaxilamoo ta'an kanan biraa buqqaatonni kaampii keessa jiraatan agas baay'ee haala mijataan qaban waan ta'eef toora buqqaatotaa kana adda baasanii ilaalanii deeggarsa gochuun hooggansa sadarkaadhaan jiru irraa hin eegama waan ta'eef kana
ilaaluun gaariidha kan jedhu asumaan hooggansaafis kaasuu kan barbaadu fakkeenyummaan arjooma dhiigaa hooggansa irraa jalqabuu qaba waan ta'eef hooggansi keenya ofii isaatii dhiigaa arjoomuudhaan lubbuu uummata keenya akka baraaru kaasuu barbaada jechaadha. Kana busaa irratti kaasee dhimminani ittaansee kaasuu barbaadu Maariyyee Jaldeessaa kan jedhu kana yookaan Cittoo Jaldeessaa jennee fudhachuu dandeenya. Maqaa isaatiin immoo maqaadhuma itti waamamaa ture monkeypox kan jedhu saniin kaasuu hin dandeenya. Dhibeen kun akkuma hundi keenya beeknu yeroo ammaa addunyaa irratti dhibee xiyyeeffannoo guddaa argate ta'ee jira. Amma ammaatitti biyyoota dhibee kana gabaasan keessaa gara 33 ga'anii jiru. Baay'ee garuu guyyaa har'aa nuyi dhimma goone akka mari'annu kan nu godhaa jiru biyya United Arab Emirates keessatti dhibeen kun mul'atee jira waan ta'eef immoo biyyoota kana wajjiniin walitti dhufeenya guddaa qabnaa deddeemsa guddaatu jira waan ta'eef kanaan wal qabatee salphaadhumatti gara biyya keenyatti itti galuu danda'a kan jedhu irraa ka'uudhaan dhimma Maariyyee Jaldeessaa kana kaasuun barbaachisaadha. Shakkamtoonnis biyya keessatti gara 12 gahanii jiru. Kana keessa Oromiyaanis gahee qaba waan ta'eef tokkoffaa maalummaadhumti dhibee kanaa maali kan jedhu kaasuun gaarii ta'a. Dhibeen kun dhibeedhuma vaayirasiidhaan darbu. Akkuma amma argaa jirru addunyaan weerara adda addaatiin baay'ee dhiibbaa keessa galtee jirti, gaagaamaa jirti. Baay'een isaanii immoo vaayirasiidha. Mallattoon inni qabu jalqaba irratti ooyina qaamati. Ooyina qaamaa ol ka'aa ta'e ni qabaatu. Ittaansee mallattoowwan adda addaa kan dhufuun jira garuu isa keessaa baay'ee guddaa kan ta'e shiftoo qaamati. Shiftoo yookaan cittoo kan fakkaatu isa deemsa isaa sirriitti kaasuu hin dandeenya. Jalqaba irratti akkanumatti waanuma diddiimaa wayitiitu qaama namaati irratti ba'a booda garuu akka cittootitti ol guddachaa deema jechaadha. Qaamarraa baay'ee ol ka'aa deema waan ta'eef kun mallattoo baay'ee ittiin calaqqisu. Shiftoon qaamaa kunis jalqaba kan ba'u fuula fi harka namaa luka namaati irratti. Qaama biraati irratti ba'uu isaa dura fuula irratti ba'uudhaan mul'ata. Harka namaa lamaan luka lamaa keessattuu immoo barruu namaatii fi kophee namaa keessatti kan mul'atu waan ta'eef mallattoon isaa jalqabaa kanaaf mata boo'in qabaataa qaama caccabsuu kana wajjin wal qabatee salphaadhumatti nama dadhabsiisu dhimmoonni akkanaa kun baay'inaan kan mul'atan ta'uusaa kaasuun barbaada akka mallattootitti jechaadha. Maariyyeen Jaldeessaa ka'umsa isaa waggaa laallu bineensa garuu amma kan rakkoo ta'aa jiru namarraa kan namatti darbu. Ammas nus xiyyeeffannoo kan goonu bineensa kamirraa namatti dhufa isa ganaa saayinsiin ofii isaatii waan adda addaa baasaa jira. Bineensa biyya keenya keessa jiru keessaa kamirraa namatti darbaa isas dubbachuun ulfaataadha garuu dhimmi guddaan amma namarraa kan namatti darbu kana. Namarraa waggaa namatti darbu maaliin darba jennee waggaa laallu xuxuqqaadhaan darbaa jechaadha. Xuxuqqaa namni nama wajjin hin godhuun kan darbu keessattuu dhangala'aa nama faalamee jirurraa gara namaan biraatitti kan darbu waan ta'eef kun dhangala'aa funyaaniitiif afaaniitiin ta'uu danda'a. Dhangala'aa akka dhiigatiin ta'uu danda'a. Tokko tokko immoo dafqaanis wal qabatee kan keessattuu iddoo ciisicha hoteelota wajjin wal qabatee qulqullinni hoteelaan eegamu taanaan ansoolaan irra ciifame uffanni qorraa itti fayyadame salphaadhumatti hin qulqullaa'u taanaan namaan biraatitti dhibee kana dabarsuu danda'a waan ta'eef of eeggannoon toora kanatti godhamuu qabu ilaalamuu qabaa kan jedhu kaasuun barbaada jechaadha. Yeroo ammaa biiroon maal godhaa jira jalqaba hooggansa balaa tasaa kanuma koovidii fayyadamne san deebisnee hojii kana ittiin to'achuudhaaf sochoosaa jirra. Sadarkaa biirootitti koreen 4 dhaabbatee jira. Koreen 4 kun ittaana hoogganaa biiroo tokkootiin kan hoogganaman. Hojiin kun akkuma duratti kaasaa ture kophaa keenya kan hojjennuu fi kan keessaa baanu waan hin taaneef seektaroota kallattiidhaan laallatu kan akka qonnaa, kan akka eegumsa naannoo, eejansii eegumsa bosonaa kana wajjin wal qabatee orienteeshin adda addaa kennamee hojiin jalqabamee jiraachuu isaa kaasuu barbaada jechaadha. Koreewwan 4
jalqaba irratti uummata dammaqsuudha. Maalummaa dhibee kanaa uummanni akka hubatu gochuudha. Of eeggannoo inni godhuu qabu akka beeku uummata biraan odeeffannoo isaa gahuudha waan ta'eef tokko kanuma press release amma kennaa jirru kun uummata biraa akka gahu asumaan waamicha kiyya dabarsuun barbaada. Caasaa sadarkaadhaan jiru gurmaa'insi kun amma gadiitti gad bu'ee uummanni maalummaa isaa akka beeku godhuudha. Lammaffaa irratti koreen jiru faana dha'iinsa fi laaboraatooriidha. Kana dura akkuma kaasaa ture COVID-19f laaboraatoorii adda addaa hojii eegalsiisnee turre. Yeroo ammaa laaboraatoorii gara 17 kan ta'an calallee adda baasnee jirra. PCR maashinii barbaada. Reejantii inni barbaadu biyya alaatiif galchuudhaaf akka biyyaatti xiyyeeffannoon godhamaa jira. Garuu ammaaf namoota mallattoo kana agarsiisan saamunni irraa fudhatamee gara Naayijeeriyaatti ergamee saamunni achitti akka hojjetamu godhamaa jira. Kamiifiyyuu yeroo gabaabaa keessatti kan ofii keenya laaboraatoorii ni qabaannaa kan jedhu kaasuun barbaada jechaadha. Hoteelota adda addaa irratti keessattuu namoota biyya alaatirraa galan hoteelota guddaa kanarratti xiyyeeffachuudhaan qulqullina hoteela isaanii qulqullina meeshaatti itti fayyadaman kana akka eeguu danda'an koreen kun hojjechaa jiraachuusaa kaasuun barbaada jechaadha. Koreen sadaffaan koree yaaliiti. Koreen yaalii godina tokko keessatti hospitaala tokko qopheessaa jirra. Akkuma duratti kaasuudhaaf yaale Maariyyeen Jaldeessaa ofuma isaatii namoota baay'ee irratti ofuma isaatii kan fayyu ta'uu isaati. Garummaan isaa torbee lama amma ji'a tokko keessatti namoonni baay'een dhibee kanarraa hin dandamatu. Garuu parsantaa 3 amma 6 kan ta'an lubbuun isaanii darbuu danda'a jedha. Kanarraa ka'uudhaan hospitaalonni keenya godina tokko keessatti gara hospitaala tokko qopheessuutti jirra. Sadarkaa aanaatitti immoo buufata fayyaa tokko hojii kanaaf qopheessaa jiraachuu keenya kaasuun barbaada. Koreen arfaffaan koree dhiyeessiti. Dhiyeessiiwwan kanaaf barbaachisan sadarkaadhaan faayinaansii dabalatee koreen sadarkaa biirootitti qindaa'ee dhaabbate kun hojii deeggarsa gochaa jiraachuusaa kaasuun barbaada jechuudha. Maariyyee Jaldeessaatiin wal qabate akkuma duratti kaase amma namni argame jedhamee sadarkaa sanitti beekamee hin jiru. Garuu immoo namoota shakkaman kophaatti adda baasanii wiirtuu qophaa'e keessatti saamudarraa fudhachuudhaan bu'aan qorannoo isaanii eeggamaa jiraachuu isaatii fi uummannis kana beekee qulqullina naannoo isaa qulqullina dhuunfaa isaa dabalataanis immoo wal tuttuqqaa namaatirraa keessattuu namoota mallattoo akka shiftoo qaamaa qaban kana of eeggachuun gaarii ta'a jechaadha. Malootuma COVID-19 itti fayyadamaa turre san deebisanii hojiirra oolchuun yoo danda'ame namoota baay'ee dhibee kanarraa hambisuun akka danda'amu kan namatti agarsiisu. Yeroo isaatitti addunyaan talaallitti deemaa jira. Nuuf amma talaalliin kenninu staandaardiin akka biyyaatitti qophaa'aa jira waan ta'eef isa yeroo gabaabaa keessatti kan uummata beeksisnu ta'uusaa kaasuun barbaada jechaadha. Keessattuu haguuggii afaaniitii fi funyaanii fayyadamuun dhangala'oo funyaanii fi afaaniin bahee gara qaama namaan biraa galuu danda'u san ittisuu keessatti gahee guddaa taphata waan ta'eef maloota COVID-19 qulqullina nama dhuunfaa eeggachuu fi haguuggii afaanii fi funyaanii fayyadamuu san uummanni keenya ammas akka beeku hundaa ol garuu tuttuqqaa namoota shakkamanirraa akka eeggatu gochuun gaariidha kan jedhu kaasuu barbaada. Baay'ee galatooma.